wanni sit argamneef midhaan kana lafa tana kilaasteraan facaafnee kilaasteraan haamachuu fi akkuma kilaasteraan facaafnee kilaasteraan aramannee kilaasteraan racaanee kilaasteraan haamuuf asit argamnee jechuudha. Kanaaf waggoota muraasa keessatti kilaastera kanaan aga jammarree bu'aa baay'ee arganne. Obruun gizee tokko facaati, gizee tokko haamamti, humni namaa wali gurmaawaa. Kanaaf bu'aa gaarii qabdi jennee laalla. Kanaaf ammallee kilaasterumaan akkuma bara dabree ammallee kilaasteraan facaafannee kilaasteraan haamachuu jirra jechuudha. Bittinnaanii facaasuu fi kilaasteraan facaasuun kun garaagarummaan inni qabu daftee obruu tantee gizeen facaafachuu, gizeen aramachuu, gizeen haamachuu kanaaf tolaa jechuudha. Obruun ammoo ati bittinnooftee facaaftu kati tokko tokkoon facaaftu nama tokkocha san hin dadhabsiifti. Maashinni wal faana ittiin dhufu aramaan gizee tokkocha wanni hin argattu. Kanaaf akka durii bittinnoofnee facaafnurra kanaan irra fooyyee qabnaa waan jennu qabna. Asitti argamnee fi obruun tunini teella kilaasteraan facaafannee jirra, amma kilaasteraan haamatu jirra. Kanaaf asitti argamne. Kilaasteraan oomishuun waan guddoo irraa argatta. Maaliif huynitti tantee walitti sabasabamti, walitti qabamti, huynitti tantee walitti qabamti. Waan guddoo argattaa jechuudha. Nama tokkoon hojjechuu, sadiin hojjechuu, nama 10, nama 5, nama 8, nama 9 ta'anii, nama 20 ta'anii walitti oomishuun faayidaa guddaa irraa argatanii jechuudha. Bara kana qonna urfaasaa bara kanaatiin nuti akka aanaa Liibaniitti lafa qonnaa hektaara 43,334 oomishne yommuu ta'u, oomisha kanarraa oomisha waliigalaarraa kuntaala 780 ol kan eegamu yommuu ta'u, oomishi keenya ga'ee amma sabaa jirra, walitti qabaa jirra. Oomisha kana keessaa qamadiin kilaasteraan faca'e hektaara 31,500 ol kilaasteraan kan faca'e yommuu ta'u, kilaastera 1,793 kilaasteraan kan faca'anne yommuu ta'u, qamadiin kilaasteraan faca'e kun qonnaan bulaan keenya kanaan dura akkuma beekamu naannoon keenya kun horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaan keenya qonnarraa baay'inaan fayyadamaan turre waggoota 10 waggaa 5 as kilaastera oomishee qonna isaarraa fayyadamaa ta'aa jira. Keessumattuu midhaan kilaasteraan faca'u sanyii dhiyeeffachuudhaaf, dhiyeessii garaagaraa dhiyeeffachuudhaaf kasaan gargaaruu fi qorichoota farra aramaa dhiyeeffachuudhaaf kasaan gargaaru akkasumas oomisha isaanis yeroodhaan walitti qabatanii akka sabatan kasaan gargaaru waan ta'eef bal'inaan qonnaan bulaan keenya irraa fayyadamaa jira. Oomishtummaa hektaara tokkorraa midhaan kilaasteraan faca'e kanarraa hektaara tokkorraa kuntaala 20 akkasitti argataa jirani. Oomishtummaa naannoowwan immoo midhaan kilaasteraan hin faca'in kanaa gadirraa gadi bu'aa jechuudha. Amma kana midhaan haamaa qonna afuraas irratti argamna. Godinni kanaan dura karaa adda addaatiin aanota qabnu hunda keessattuu midhaan deeggarsaatiin bulaa ture. Yeroo ammaa kana seeftineetii san keessaa bahee uummatni 90 ol kan seeftineetiin kanaan dura bulaa ture. Amma seeftineetii san keessaa baanee oomishtummaa daran cimsinee godinni keenya keessatti qamadiin kanaan dura hin beekamne qixa kanaati. Qixa amma argaa jirru kanaan gahee midhaan isaa walitti qabaa jirra jechuudha. Bara kana qofa hektaara hagana qabu kan oomishnarraa midhaan oomisha gara miliyoona 1.5 oomisha kanarraa hin eegamne kana sassaabbii midhaanii kana walitti qabnee itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf akkaataa mootummaa naannoo Oromiyaa keenya kallattii gabbuu seeniin initiatiivii guddaan qamadii irratti gaggeessineen aanota sagalaan kana hunda keessatti uummati keenya gargaarsa kanaan dura seeftineetiin bulaa ture san keessaa bahee yeroo ammaa kana oomisha isaa qamadii facaafatee qamadii sana immoo yeroo ammaa kana walitti qabataa jira. Kuni akka godina Boorana Bahaatiitti dhugaa dubbachuudhaaf jijjiirama guddaa inni kanaan qabannee jira. Godinni kanaan dura deeggarsaan ture deeggarsummaa keessaa bahee gara oomishtummaattis sadarkaa itti ta'e kan agarsiisu waan ta'eef initiatiivii guddaa inni karaa kanaan qabannee kan itti deemaa jiru ta'uu isaati. Walumaa galatti gaafa laallu godinni keenya waan qormaasilee gurguddoo lamaan keessa ture. Nama tokkoon hongeedha. Nama biraatiin ammoo nageenyaadha. Nageenyaan of dandeenye godinni keenya rakkoo nageenyaa san keessaa bahee jira. Lammaffaan seeftineetii keessaa baanee jira. Gargaaramummaa gara oomishtummaatitti hawaasi keenya akka inni ce'u goonee uummati keenya yeroo ammaa kana midhaan nuuf danda'ee midhaan
keessattuu qamadii kanaan dura naannoo kanatti hin beekamne daran oomishnee waggootan lamaan darban wal faana itti deemnee nyaataanis gara gabaa jiddu galeessota mataa isaa sadarkaan itti dhiyaataa jiru waan ta'eef kun carraa guddaadha.